درسي سدفا برنوت السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت السيرة متدرين كنيا را حياة العمل يوكين جرينيا دلقا نبي محمد دلقا نجراتا ترني في كنيني ساوجين ولتفو في دفتا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكما بيكمو يتيمة آنيتي كان نلتا كان إسان قدسي أكاكيو ساني إغسي وسيلة ساني تره أبا ساني الرا وما توكو كان اتنجراتشو دندأن هنآل قاف أمرين ساني هججو يوكين دلقا دلقو غهو وبليان ساني كأولين هدان وجين هدا تران بني سعد كيست هولا يوكين هولا فرئيتسكو جلقبان غافا غرا مكة تديبي أنيس أكسما هولا تكسا تران ورا مكاتيف قبين تقوشي فدتني نانو تلمامان ريالا كودن أكستا جدامي يادم أنبيوني عليهم السلام هولا تكسا تراني هندم تساني نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيجا نبي يما فدتني بودا نبيين كاملين أتو رئي وكين هولا فرئين تكسين هنافني جداني دبتا سنة بودا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف أمري درق قمار رقهن حال لساني أكوان دلدلني جراتها ترانيتي كنس سائب ابن أبي السائب نمجد أموجن دلدلا تران هدني شريك كوتي جلني وإسا دبة رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرقام الربي حالا نما ولين جراتشو كيستي أما نمما رقا دبتشو في وان مرة أفقبوتين بيكا متران هنگا أما نما جلني نما برات بيكا من توك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها دبرتوتا قريشي كيسا كان صدركا قبدو في أكسمس كان قبينيا قبدو ترت قبينيا شيدا دلدلتوتا تكنيتي دلدلتوني أكسان ديماني دلدلاني وفي ثانية مو كرا ديماني دلدلان كان فرطا قوتي تر قافا وائي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نجيسو akkasaan qabeenya see fuudhanii deemanii shaamitti daldalanii fi dhufan gaafatte kiraas ammoo hamma warra kaanii kennitu caalaa isaaniif kennite. Rasuul Rabbiis alayhi salaatu wassalaam garbicha ishee yookiin gurbaa ishee Maysaraa jedhamu waliin qabeenya Khadiijaa fuudhanii biyya Shaam deeman achittis daldalanii bu'aa guddaa argamsiisanii galan. Bu'aa guddaan akkuma argame barakaan hedduunis achi keessatti mul'ate gaafa gara Makkaatti deebi'an amaanaa jiru geessanii galchan. Khadiijaan radiyallahu anhaa gaafa amanamummaa isaanii fi barakaa argame kan qalbii nama hawatu kana agartu akkasumas Maysaraan seenaa jiru waan ergamaa Rabbi irraa arge haala gaggaarii wantoota raajilee argaman akka maleekaan gaaddisa kochuu fi yeroo ho'a kana keessa karaarra deeman wantoota arge kana gaafa inni itti dubbatu Khadiijaan akka nama barbaaddu argatte itti dhagahame. Sana booda hiriyoota ishee keessaa dubartii ta'e tokko itti ergitee ergamaa Rabbii gaafatte. akka itti heerumuu barbaaddu gaafannaan nabi Muhammadis alayhi salaatu wassalaam yaada kana tole jedhanii taqabbalan. Sana booda wasiillan ofii dubbisani rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam yaada kanatu jiraa jedhan. Jarris taqabbalanii deemanii Khadiijaatiin wasiila ishee Amr ibn Asad nama jedhamu gaafatanii innis kenneefii nabiyyiidhaaf alayhi salaatu wassalaam sirni gaa'ilaa akka raawwatu taasifame. Kunis bakka Banii Haashim dura buutonni Qurayshoota argamanitti
mahrii kennanii mahriin kenname yookiin ammoo samaanni kenname naannoo gaala 20ti yookiin ammoo gaala 6 jedhamee yaadama yookiin dubbatama. Kan gaafa sana khutbaa godha yookiin haasawa sirna gaa'ilaa kan eegale Abu Xaalib ture wasiila ergamaa rabbiin faarsee sanbooda caalmaa gosti namaa yookiin sanyiin namaa qabu dubbatee ergamaa rabbiis akkasuma caalmaa isaanii dubbatee sanbooda waa'ee aqdii nikaa ibse. haala kanatti sirni gaa'ilaa nabi Muhammadii fi alayhi salaatu wassalaam Khadiijaa raawwate. kunis kan ta'uu danda'e eega shaamirraa deebi'anii naannoo ji'a 2 fi guyyoota wayii ta'aa jedhama. guyyaa sana umriin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam naannoo 25 kan ta'u yeroo ta'u kan Khadiijaa ammoo gariin naannoo waggaa 40 jedhama. waggaa 28 illee yaadi jedhu jira. kana malees kan biraa kan dubbatamu jira. ala kulli haal akkasiin umriidhaan isaaniin caaltuutu ibsamaa jechuudha. Khadiijaan radiyallahu anhaa otuu nabi Muhammadittiin heeruminiin dura nama Atiiq ibn Aa'id al-Makzumii jedhamutti heerumtee turte. inni ni du'e. san booda Abu Haalat at-Taymii nama jedhamutu fuudhee innis booda ni du'e. eeganni du'ee booda Qureeshonni gurguddoonni Qureeshootaa Khadiijaa fuudhuuf baay'ee barbaadanii turanii. haa ta'u malee isheen yaada kana diddee booda ergamaa rabbii nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam itti heerumuu barbaaddee itti heerumtee milkooftee jedhama. Khadiijaan haadha manaa ergamaa rabbii isii jalqabaa yeroo taatu nabi Muhammad hanga gaafa sinduutuutti kan biraa irratti hin fuunee jedhama. akkasumas ilmaan hundumaa Khadiijaarraa argatan Ibraahiimiin malee. Ibraahim garuu Maariyatul Qibxiyyaa dubartii haadha manaa jedhamturraa haadha manaa Maariyatul Qibxiyyaa jedhamturraa argatan Ibraahimiin. ilmaan Khadiijaarraa argaman walduraa duubaan inni jalqabaa Qaasimii, inni lammataa Zaynaba, inni sadaffaa Ruqiyyaa, inni itti aanuu Ummu Kulsum, inni itti aanuu Faaximaa, eegasii Abdallaa ture. tartiibas ta'ee baay'inni lakkoofsa ilmaan isaanii kanaan alas ni dubbatama. warri dhiiraa ijoollummaadhumaan du'an, dubarri ammoo umriidhaan jiraatanii ergamummaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qaqqabanii muslima ta'anii wajjin godaananii jiraataa turan. san booda du'anii hundumti kun ergamaa rabbii dura du'anii. haa ta'u garuu Faaximaan booda isaanii jiraattee ji'a 6 biraa haftee duutee jedhama. eegaa haalli kun ta'ee booda waa'ii seenaa jaarmaya Ka'abaatu argame. eega rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waggaa 35 ga'anii booda lolaan dhaaba Ka'abaatti dhaaba yookiin girgiddaa Ka'abaatti dhufee diigee ture. sababiin isaatis sana dura ibiddi wayii ka'eetu Ka'abaa gubee humna dhowwee dadhabsiisee ture. kanaaf lolaan gaafa dhufu ammoo jaarmaya isaa diigee argame. Qureeshonni gaafa kana Ka'abaa haaromsuudhaaf dirqaman. yeroo Ka'abaa haaromsuuf ka'an kana keessattis waliigaltee ta'e taasisan. qabeenya Ka'abaa ittiin ijaarru kana keessa wantoota qulqulluu hin taane yookiin qabeenya qulqulluu hin taane hin galchinuu jedhan. fakkeenyaaf maallaqa sagaagaltuun fudhattee ittiin sagaagaltu as keessa hin galchinu. maallaqa ribaa yookiin dhalarraa dhufu as keessa hin galchinu. maallaqa namarraa miidhame ichi keessa hin galchinuu jedhanii qabeenya qulqulluu ta'e dafqa keenyaan hojjennee arganne qofaan akka ijaaramu yaada jedhu kaasan. eega kana murteessanii booda eenyutu Ka'abaa kana jalqaba diigee isa sila jiru diigee haarawa ijaaruuf ka'alaataa waan jedhamurratti baay'ee sodaatanii turan. sababiin isaa mana rabbii akka ta'e ni beeku. sana booda Waliid ibn al-Mughiiraa namni jedhamu rabbii warra waan gaarii hojjetutti balaan buusu jedhee diiguu jalqabe.
sana booda namoonni isa hordofanii wajjin diiganii hanga bu'uura nabi Ibraahim alayhi salaam ittiin ijaaruu jalqabe bira dhaqanii gahanitti diigani. sana booda jaarmaya jalqabanii ijaarmaya yeroo jalqaban kana keessa kutaadhaan qabiilaa yookiin gosoota Qurayshii yookiin gosoota Arabaatiif hiraa turan. yaani hanga kana ebelutti ijaara, hanga kana ebelutti ijaara jedhamee qoodamee kennameefii ture. warro namoonni gurguddaa ta'anii kabaja qaban dhagaa Ka'baan ittiin ijaaramu guuraa turan. Nabi Muhammadii fi alayhi salaatu wassalaam wasiilli isaanii Abbaasis akkasuma dhagaa guuraa turan. Jaarmaya Ka'baa kana marsaa kana keessatti kan ijaaraa ture, mahandisii ta'ee kan ijaaraa ture namicha biyya Roomaatii dhufe tokko Baaquum kan jedhamu ture. Egaan haala kanaan utuu Ka'baa ijaaraa jiranii qabeenyi isaan qaban, wanti isaan walitti qaban qabeenya qulqulluu kanarraa hamma Nabi Ibraahim alayhi salaatu wassalaam kanatu Ka'baa ta'a jedhee ittiin bu'uura isaa jalqabe kana guutuu isaa ijaaranii baasuu jalaa hanqate. Gaafa hanqatu gar tokko ijaaranii naannoo dhundhuma 6 ta'u kallattii kaaba Ka'baatti dhiisanii isa irraa namattii irraa hambisan kanatti immoo dhaaba yookiin girgiddaa gabaabaa jidaara gabaabaa irratti ijaaranii hangi kun Ka'baadha irraa hafe malee jechuu agarsiisuuf haala kanaan lafa kaahan. Kutaan irraa citee hafe sun yeroo ammaatti kan beekamu hajri yookiin ammoo haxiim jechuudhaan beekama. Haala kanaatiin jaarmayee Ka'baa kan itti fufe ture. Egaan osoma ijaaramuutti jiru gaafa dhaqee bakka Hajarul Aswad kaa'amu gahutti inni kun xiqqoo ol fagaateeti kan argamu. Gaafanni iddoo sana gahuu ka'utti amma hundumti isaanii anatu dhagaa Hajarul Aswad kana fuudhee bakka isaa kaa'aa kan jedhuuf yaadaan wal dhaban. Yaadaan wal dhabuun kun egaa gaafa wal dhaban mormiinni ka'e loltiin bubbule naannoo guyyaa 4 yookiin 5 gahe gara waraanaatti jijjiiramuuf gaafa ka'u namichi Umayyata ibn al-Mughiirata al-Makhzuumii jedhamu tokko yaada fide. Sababiinsaa namni kun nama umriidhaan ture, nama jaarsa yaada ta'e fide. Furmaata akka argannuuf namni jalqaba baaba masjidaa kanaan baaba haramaatiin ol seene, jalqaba namni ulaa masjidaatiin ol seene murtii nuuf kennu, murtiin nuu kenne sanaan fudhanneetu yaada kana gara jaarmaya Ka'baatti itti fufnaa yaada jedhu kaasan. Murtii rabbii ta'ee jalqaba namni masjida seene eega jarri yaada kanarratti walii galanii rasuula rabbii ture alayhi salaatu wassalaam. Gaafa ergamaan rabbii achi ol seenan itti iyyanii waamanii inni kun nama amanamaadha, murtii isaa jaalannee, inni kun Muhammad jedhanii yaada wal ta'an. Gaafa ergamaan rabbii dhufanii jara bira gahan dubbii jiru itti himan. Sana booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wayaa ofirraa fuudhanii lafa kaa'anii wayaa isaanii kanarraa dhagaa Hajarul Aswad fuudhanii irra kaa'anii hundumti namaa akka xarafa yookiin qaccee wayaa kana qabu ol fuudhu ajajan. Eega dhagaan ol fuudhamee bakka kaa'amu ga'ee booda ammoo ofii isaaniitii qabanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam bakka dhagaan kun kaa'amuu qabu kaa'an. Murtiin kun murtii sirrii fi tuutii hundinuu yookiin gareen hundi jaallate ta'ee argame. Hajarul Aswad lafarraa hamminni ol fagaatu bakki inni taa'u jechuudha. Lafa namni irra deemee xawaafii godhurraa hamminni ol fagaatu meetirii 1.5 meetiraatii jedhama. Baaba ammoo hamma meetira 2tti ol fuudhani yookiin ammoo ulaa Ka'baa jechuudha. Ulaa Ka'baa hamma meetira 2tti lafarraa ol fageessani. Kunis abbaa barbaadan seensisuu
fi abbaa barbaadan dhowwuu barbaadaniiti. Jidaara yookiin girgiddaanii Ka'abaa hamminni ol dheeratu naannoo 18 dhiraa'an naannoo 18 jedhama. meetira 9 naannoo akkasii ta'uu isaati. وكان على نصف من ذلك ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة. كعبة كيسة utubaa ja'atu jira hiriira qabate jechuudha. San booda irra keessa Ka'abaatti eega ol bahee booda irratti ijaarma irratti godhan jechuudha. irra keessa isaa duuchanii ijaaran. irtifaa'a yookiin hanginni ol fuudhamu 15 ta'a jedhama. duraan utubaas ta'ee irra keessatti jaarmaya irra keessaa yookiin baaxii irra keessa irri isaadha irratti cufamee hin jiru ture jechaadha. Egaan haalli kun haala Ka'abaan ijaaramuu fi taateewwan jaarmaya Ka'abaa yookiin haaromsa Ka'abaa yeroo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam keessa argame ta'a. Akkuma waliigalaatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seeraan isaan yookiin seenaan isaan otuun ergamin dura qaban ilaalchisee nama daa'imummaadhaan qalbii sirrii qabu turani kallattii gaarii ilaalu sammuun isaanii bilchaataa ture haala gaggaariidhaan faarfamu. Isaan kana keessaa akka fakkeenyaatti akka dhugaa dubbachuu, amaanaa eeguu, muru'aa yookiin namummaa qabaachuu, jagnummaa, adlii yookiin haqa eeguu, ogummaa yookiin hikmaa qabaachuu, ogummaa, akkasumas waan badaarraa waan harka namaa jiruu fi waan sammuun namaa fudhan irraa of eeguu kanneen akka sagaagalummaa, dhugaatii, wantoota babbadaarra of eeguu, qabeenya duniyaarraa dantaa dhabuu, hanga argataniin of gahuu, dallansuu qabachuu fi akkasuma obsa qabaachuu, waan argatan irratti galateeffachuu fi jireenya keessatti waan waadaa namaa galan guutuu, gad of qabuu fi namaaf gaarii yaaduu fa'aa ture. Keessumatti tola namatti ooluu keessatti daangaa darbu turan, baay'ee tola namaa oolu turan. Firooma maxxanfatu, waan namni danda'e namaan baanne namaa baatu yookiin namaaf godhu, waan hin jirre namaa barbaadanii argamsiisu, keessummaa isaanii keessummeessu, rakkoo nama mudate irratti nama cina dhaabbatu turan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Egaan Rabbiin tika guddaa isaaniif godhee akkuma ergaatti ergatee ummata gorsuudhaaf fuula duratti deemaa jirutti Rabbiin tika guddaa isaaniif godhe. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam lafa hamaa hojiin hamaan hojjetamu fakkeenyaaf akka iidii taabotaaf godhamu akkasumas ammoo qophii garaagaraa shirkii irratti qophaa'u irratti argamaniin beekan. Waan taabotaaf qalame yookiin maqaa Rabbii dhiisamee maqaa waan biraatiif qalame nyaatanii hin beekan jedhama. Ergamaan Rabbii kakuu jarrii laatiif uzzaadhaan kakatan dhagahuu danda'anii hin obsan ture. Akkasuma isa kanarra darbe wantoota jarri hojjetan shirkii irratti hojjetan irratti kan hin dhiyaanne turanii jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhugaatii irraa fagaataa turan irratti hin argaman, lafa taphaatti hin argaman, haasawa bakka halkan ta'anii haasawan, lafa bashannanaa garaagaraa kan dargaggoonni Makkaa itti wal argan irratti kan hin argamne turanii jechaadha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hedduun jireenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan isaan dabarsan keessatti kana fakkaata. Egaan seenaan kun gaggabaabbatee wanti ergamaan Rabbii osoo hin ergamin dura keessa darban jireenya isaan hawaasaa wajjiniin walitti dhufeenya qaban kanneen isaan hirmaachaa turan agarsiisa. Jireenya dhuunfaa isaanii keessattis ka'umsi isaanii maal akka ture, booda maalitti akka guddate, achii booda gara kamitti akka ce'e agarsiisa. Jireenyi isaan bultii ijaaruu irratti godhanii fi amanamummaan dabarsanis
hedduu kan barnoota dabarsuu fi kan irraa namni muslima ta'e waa hubatu ture. Jaarmaya kaabaa ilaalchisee iddoo isaan itti bilchina isaanii hamma sila jirur rabbiin ittiin ummatatti agarsiise kan inni furmaata taasise ta'eeti argame. Inni kunis hedduu waan haqa eeguu isaanii agarsiisuu fi fudhatama isaan hawaasa biratti duraanuu qaban daran cimsu ta'ee jechuudha. Egaan kaabaadhuma jireenyi isaan utuu gara nabiyyummaattiin dhufin qaban kunis hedduu namummaan waan gaggaarii namaa kenna jechuu agarsiisa. Diinil islaam diinii qofa diiniin duratti isuma gaarii ta'ee jirutu gaafa diiniin keessa seenee baratus gaarii ta'a. Inni diinii keessa seenee waan gaariin taane durumaanuu diinii keessa utuun seeninis gaarii akka hin taane agarsiisuu isaa asirraa baratamaa jechuudha. Egaan darsii ittaanu kan nabiyyummaa fi da'waa jedhuun hanga walitti deebinutti هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.